hargatalla ma urgoti yalam umbina balama urgoti yalam umbina redale se urgoti yalam birambana mege urgoti yalam irreecha yookaan dhibaayyuu jechuun gabaabummaa taraara galuu jechuudha. Wanni itti dhibaafatan immoo waan hin banne waan gisee cuf jira. Fakkeenyaaf tulluun yeroo cuf hin jirti. Bari cuf hin jirti. Tulluutti hin dhibaafatan. Malkaa yeroo cuf jirtutti malkaatti hin dhibaafatan. Siidaatti hin dhibaafatan. Jiidhaallee mukbona gannallee leellus kan banne akka odaa haa qilxaa kanallee wayyoomseettiin itti dhibaafate. Eegi namni lafaa dhibaafatee laf wayyoomse wayyumtiin waaqirraa namaa dhuftee namni ulfaan dhalate qaalluun dhalate. Lafirratti dhibaafatee lafaa jilatee lafaatti eebbifatee aadaayyuu jalqabe. Wanni waan bara fagoo akkasiiti. Tanaaf aadaa araaraati. Aadaa araaraan galan namni gar dhibaayyuu deemu yookaan dhibaafatu waan lufaalleen dubbatu waan lufaan hojjetu qulqulliin akkasii eegachaa deeman. Yoo dhibaafatan kan bisaan kana akkuma argan gargaraa jedhanii dhibaafatanii wanni durii waaqi namaa dhaam jedhan bisaan amma akkan konyeen fuudhanii silaa akka aadaatti konyeen akkan fuutee addisan teetan irra gara mataa akkasi marroo sadii akkan jedhan marroo sadeenuu waan jedhanii jira. Jireenyi keenni riyooli waliin teen nagaa. Jireenyi keenni riyooli waliin teen fayyaa. Jireenyi keenni riyooli waliin teen hormaata bultuu. Tun sadeenam jechuun guddaa duraateen tanaa alatti waan dhibii waan fedhan jechuu danda'a. Jireenyi keen hiriyool jechuun armaa ol aganaa ol jiraanne jechuudha. Hiriyool hirhammaan tana oli amma fulaammi jirtana ol jechuudha jireenyi keen. Dhibaayyuun tana amma booranii waan jedhu dhibaayyuu mootii jila jilmootii waaqayyoodha. Waan jilaa jilgadaa ta yookaan gartee waan gargaraati jilatan waan gargaraa hundayyuu dhibaayyuu tangafa. Dhibaayyuu mootii jila hundayyuu mootiin jilaa dhibaayyuu. Jiltii immoo mootii waaqaati. Waaq wanni gammachiisa waaq wanni namaa dhiyeessa waaq wanni namaatti nam dhaga'uuni jila. Jilachuun eebbifachuu kadhachuu. Jiloon jil guutatti aadaa jilaa guutatti saqaar guutatti ciicoomiyyuu guutatti ulfaata maxxanfatte ulfaatan kalla jechuudha. Jiloon jil guutatti aadaa jilaa guutatti jiloon beeku warram dhibaayyuu bakana. Jiloon jil guutatti aadaa jilaa guutatti saqaar guutatti ciicoomiyyuu guutatti ulfaata maxxanfatte ulfaan bokkayaa roobe ulfaan ilma dhalati. Tanaafee warri irreechaa yaa warri dhibaayyuu yaa mani fiiti jalqabee haga deemee deebi'uutti dhibaafacha deemuu malee. Fakkeenya yoo Booranaa ka'ee Finfinnee dhaqee dhibaafatu yoo Bishooftuu dhaqee Hora Arsadee dhibaafatu gidduun tun cufti dhibaayyuma. Warri dhibaayyuu ka'ee jiru ammoo akka daaddaan wal simachuu qaba. Daaddaan walitti dhufuu qaba. Daaddaan wal bira galuu qaba. Daaddaan waliin kadhatee waliin galateeffatee waliin araar galee gartee waan gammachiisuu qaba. Laf gammachiisuu qaba. Dhibaayyuun eebba guddoo kadhaa waaqa guddoo dhugumaanuu guyyaa namni waaqa araarfatu aadaan dhibaayyuutu sunumaa jecha. Ganna kanan fakkeenya amma ganna keessa baanee warri oliillee booqa birraa baree yeroo ganni fakkeenya amma yoo caamu bisaan ganna ganni bisaan guddoo lafa kaa'ee yoo bisaan kun immoo gara adoolessaa dhufanii kun dhuftaatu aadaa ulluuqqoo jira. Irreechi nuu jennu wasadii ata qabattee deemte. Tokko laadduu nama qabannee deemta amma irreechan ba'an tun mataan isiiti irreessumanni jennuuyyuu irri keeyyachuu sun. Malkaatti irreeffatte irree jabeeffatte jedha irri keeyyatta achirratti eebbifatta jecha afaan ittiin eebbifatan qabani. Aadaaf dhugaan immoo irreessee jirtu kun karaan kulleen karaanni waaqan kadhatu waaqa kun immoo iyyuu kadhatu ka kadhatan kun ammallee waaqni cuftee kennu walumaa gala waaqumsuuni qabeenya jecha beekumsa jechaadha guyyaa nagaa jechaadha guyyaa eebbaa guyyaa araaraa jechaadha. Keessummaan tun akkam turizimiidhaan ta'an namni armaa dhufu lafa Oromiyaa tachuu dhufu kun warra lafsuniiti madda galiiti. Sun immoo Oromoo qofta ta'eeti sabaa sablammiin Itoophiyaa kee qubata abbootiin hoteela qabdu dhaabbanni sooraa qabdu guyyaa nama walii dhiyeessa guyyaa nama uffata waliillee walitti gurguratu kaadaan qabulee irra daawwatu
keessattuu wanni nu nama aadaa sana beekuuf dhaabnu guyyaa sun guyyaa mallattoo nagaati.